Ani osoo haadha qabu, osoo abbaa qabu, osoo obboleeyyan qabu dhabee jechuudha. Ani xalabaadhaa ba'ee jennaaniin namni wayii ka sheekaatii biyya kana jiraata Makkaa kana keessa nama maatii kiyyaan akka malee wal jaalatudha. Kanaan dura waan jedhe ani waan inni jedhe dinnaaniin yeroo ani xalabaadhaa ba'e ganda keenyatti waan ani hin qabne jedhee hime dhiiratu baase jedheeni na hime jechuudha. Amma gandi keenya marti isaanii ofirraa na bilookanii namni tokko nan dubbisu jechuudha. Garuu namni sheekaa maaliif rahima addaan kuta? Namni kun nama daawwaa godhu, nama salaachisu, nama ilmi rabbii qabu. Akkamitti nama rahima haadhaa fi ilma obboleessaaf obboleettii akkamitti addaan kutaa rabbii ofii sodaatu waan ani keessa hin jirre waan ani hin godhin jedhee yeroo maqaana balleesse ganti tokkichi silkii narraa kaasuu dide. Mucaan tokko jibichaan obboleessi kiyya narraa kaasee naanin Shee Abdusalaam akkana kana jedhee si himee warri tokkochi silkii jalaan kaasinaa jedhanii naan jedhee na himee jechuudha. Garuu rabbitti hoo maal hima sheetichi kun jechuudha. Rabbitti maal hima jireenyi addunyaa tun xiqqoodha jechuudha. Yoo anatti aara qabaate maal godha anaa fi warra keenya maal godha addaan kuta. Ana osoo isaan silkiin jalaa kaasanii dhugaa jiru itti himaa. Abshirii Habiibtii Tiyyasiin jedha. Obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee jechuudha. Sheeka ta'ee, qeesii ta'ee, maaloo ta'ee, maaluyyuu ta'ee ilmi namaa ilmuma namaati jechuudha. Ilmi namaa ilmuma namaati. Amanamaa rabbi tokkicha jechuudha. Ka dhugaa irratti hundaa'e rabbii tokkicha jechuudha. Rabbii tokkicha malee ilmi namaa sheeka ta'eef, qur'aana barateef, ilmii himeef, waazii himeef wanni inni daba hin yaadu jedhanii dhibbaan dhibbatti amanan hin jiru jechuudha. Ilmi namaa ilma namaati. Ilmi namaa ni dogongora. Ilmi namaa si afottuu waan gaarii ummata afottuu gadi bahee waan gaarii yoo dalage dudduuba ofii jechuudha waan hamaa dalaga jechuudha. Garuu namni gaarummaan isa beekaa. Namni kun nama rabbii ofii sodaatu. Nama qur'aana rabbii qara'ee kalaama rabbii kana jabeessu ka jetteetiin ati amantu hundi dogongoruun isaa waan hin oolu jechuudha ilma namaati. Kanaaf obboleettiin tiyyatuun amma kaakki jedhaa jirtutti ustaazni kun waan gaafateetiin ani waan san didee jennaaniin maqaa kiyya na balleessee maatii kiyyatti kana isii dhiiratu mana xalabaatii baasee jedhee maqaa koo na balleessee jedhaa jirti obboleettiin teenna. Ilaa kaan namni oduu'atuu badii wayii hojjattee namni si sattare tokko jechuudha rabbii biratti ajirii guddaa qaba. Oduu'ati immoo waa tokko hin balleessin satirii kee sirraa mulquuf waan ati hin godhin tokko gooti gaafa siin jedhe immoo inni suni ufumaa isaatii zambii isaa bitate waan ta'eef Habiibtii tiyyaa. Atis yeroodhaaf malee hin cinqamin dhugaan gaafa tokko bar dhugaa funyaanuu yoo qaba afaan yoo qaba funyaaniin baatii jedhan funyaan yoo qaba immoo afaan yoo qaba funyaaniin baatee jedhani. Garuu akkasii haala kulli haal maatiin keetis dhugaa itti fakkaatee namni kun nama sheekaatee nama hin sobne micatti mateennatu badii kana raawwatee jedhanii amma yeroof yoo fudhatanis yoo si amanuu didanis yoo sirraa dhaga'uu didanis ati abshirii cinqamtee akkanatti hin bo'insi jedha Habiibtii tiyyaa. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee jechuudha hattaa ilaa waan biraa dhiisaati gaafuma isin miidiyaa irrattuu namni ollaa keessanii safara keessanii gaafa isin arge intalli ebaluu bara akkanaa miidiyaa irraa iyyitee akkanaame baqa hin jiraam namni waan siin jedhu hin dhabu jechuudha. Takka miidiyaa kanarrattuu si jala deeme maatii keetiin kasi arrabsu jira. Ati duraan ta'a akkanaa ati duraan ta'a akkasii kasiin jedhu jira. Asirrattuu si arge immoo maatii kee bira dhaqee bar intalli teessan akkana haasoftiibi intalli teessan maraatteemi. Biyya namaa keessan maraataa jirtiibi jedhanichi garagalanii maatii keetitti himan jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya hin cinqaminaan isin jedha waan akkana kanaaf baay'istanii hin cinqaminaa. Isin dhugaa jiru
waa tokko yoo hin godhin gootee hin jiraanne yoo ta'e wanni si cinquuf hin jiru. Ilaa ammaa maatii keetis amansiisuuf baay'istee hin cinqamin. Bakka isaan amma shakkii keessa jiran sila dhugamuu soba jedhan sillee amanuuf hin rakkatan. Inni si soba jechuuf hin rakkatan. Ati amma dhugaa kee gochuu dhabuu kee rabbiitu beeka waan ta'eef ati kanaaf namni inni sun immoo xiiqii keessa galeetiniin hin jiraame bakka maatii keetis wal lolchiisuuf hamilee keessi cabsuuf aarii karaa kanaa sitti ba'uuf namni kun kana haasa'e maatii keetiin jidduu seenee addaan si kutu jechuudha. Kanaafi obboleettii tiyyaa atis maatii keetitti nama ergitee ani waan kana waan godhin qabu. Ilaa hattaa waan inni siin jedhee ati didde saniyyuu baaste maatii keetitti himte maatii kee gaafa amansiisteetiin hin jette gaafa san maatiin keetis siif amananii. Ani wannan balleessee hin jiru. Ani namni na baasee hin jiru rakkadheetiin hin bahi. Jettee yeroo baay'ee jechuudha. Ijoollee mana xalabaatii baay'ee yeroo baay'ee maqaan isaanii akkanatti bada jechuudha. Wallaahi ijoolleen itti toleetii miti kan mana xalabaatii bayan. Rakkataniiti. Rakkoon cimaan itti cimeeti malee itti tolee yookaan biyya namaa kana keessa beekanii bashannanaaf miti jechuudha. Kan gadi bayan mana xalabaatii jechuudha. Maaliif jennaan takka madaamii isaaniitiin reebamanii, takka nyaata dhabanii, takka dhugaatii dhabanii, takka yookaan hin jiraame bakka damooza ofiituu dhabanii dhoorgatamanii reebamanii waa hedduu ta'anii miidhaan hedduu isaanirra ga'ee lubbuu ofii baraaruudhaaf kan bayan jechuudha. Ijoolleen mana xalabaati baay'inni isaanii jechuudha. Kana waan ta'eef obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee immoo gaafa mana xalabaatii baatee intala takka kalarratti argan isii viidiyoo waraabaa asfaaltirra deemtu gaafa argan gaafa san immoo maal jedhan intallee baloo akkanatti hojii hin qabdu. Bashannanaarti karaa irratti asfaaltii hojii fotoo kaati. Hojiif biyyaa hin baane akkana taa'aa jirti. Dhiiraatu mana xalabaatii baase. Waan akkasii haasaa jechuudha. Namni sirraa malee rakkatteeti mana xalabaatii baate siin jedhan jechuudha. Wallaahi. Kanaaf maaliif jennaan biyya namaa kana keessatti dubartiin takka yoo waa balleessitee yoo badii wayii irratti argan shamarran biyya Arabaa jedhanii walitti qaban jechuudha. Maqaa maal jedhanii xannacha tokkochatu foon mara ajeessaa san jechuudha. Maqaa walitti qabame shamarran biyya Arabaa maraatti shamarran biyya Arabaa akkas taate jedhamu. Sillee ta mana xalabaa jirtus ta halkanii guyyaa ciqiciqii madaamii mataa si nyaatus ta alaayyuu baatee ala dalagaa jirtus ta akka barbaadde ta'aa jirtus maqaan walumatti nu qabaa jira jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya yeroo baay'ee sababa namni tokko waa balleessiif maqaan shamarran hundaa bada jechuudha yeroo baay'ee. Akkasuma immoo kanarraan immoo kaafe jechuudha gaafa maatii keetiin intalli keessan akkasii intalli keessan akkana gaafa jedhaniin immoo maatiin keetis dhugaa itti fakkaata. Wanti kun dhugamaa. Mucattiin haaluma kana keessa jirti kan jedhan isaanis si xaraxaru si shakku jechuudha. Shakkii keessa galan jechuudha. Keessa kee garuu ka beeku sii fi rabbii tokkocha malee waa biraatii miti jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkas isin jedha yeroo baay'ee jechuudha. Maqaan kennan tolu jechuudha. Eega biyyaa baane maqaan kenna hin tolu jechuudha. Maaliif jennaan waa hedduu nuun jedha jechuudha namni waa hedduu. Kanaaf yoo magabaateetiin viidiyoo daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 tanaayyuu ati gatteetteetiin hojjettu kana waan sitti tolee sa'aatii 24 guyyaa hunda asumarra ooltu sitti fakkaata jechuudha namoota warra biyya jiran. Garuu ati takka hirriba keetirraa murtee viidiyoo sana hojjetta sammuu keef bashannansiisuuf yoo kaa'u injiraame bakka saba kee kana karaa miidiyaatiin wal argitaa hojii haasoftaa hojii taphattaa. Kanumaayyuu namni jechuudha. Ka fudhatan bakka kara badatti haala badatti si jijjiiran jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kee yeroo kamuyyuu maqaa shamarranii hin tolu. Rabbiin obsan waa kennu jenna obboleeyyan kiyya akkas isiniin jedha.